Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kana kutaa kee barumsa keenya walitti fufiinsa kutaa 44ffaa Waaqayyoof jilbeenfachuu kan jedhudha. Jilbi hundumtuu sagaduu kan qabu eenyuuf sagada? Waaqayyootii fi Waaqayyo qofaadhaaf sagaduu kan qabu jilbi kun. Malee waaqa tolfamaatiif, hafuura hamaatiif, hafuura jinniitiif, xonqaayiidhaaf, qaalluudhaaf, hafuurota biyya lafaa irratti harka namaatiin hojjetaman hundumaatiif sagaduu akka hin qabne guyyaa har'aa kananii barannaa. Jilbi hundumtuu eenyuuf sagada? Waaqayyoof sagada jechaadha. Waaqayyoof qofaadha jilbi kun kan sagaduu qabu malee waaqa ormaa yookiin immoo waaqota alagaatiif sagaduu akka hin qabnedha kan laallu. Kutaa 44ffaa kana keessatti gaa Waaqayyootiif jilbeenfachuu jedha. Mootiin Samaariyaa gara mootii Samaariyaatti gaafa deebinuu jedha. Namoota 102 erga kufaniin booda yeroo sadaffaadhaaf ajajaa 50tiin kan gaggeeffaman loltoota 50 yeroo lammaffaa ergee jedha. Duraan warri ergaman dhumaniiru jechaadha. Du'aniiru jechaadha. Balleessaa yeroo jalqabaa hojjenne irratti lammatas deebinee balleessaa hojjechuun barbaachisaa miti. Namni kun nama 102 ergee isaan kun gaafa dhuman kanarraa barachuu dhiisee ammas immoo irra deebi'uudhaan ajajaa 51 waliitiin irra deebi'ee ergee jedha. Ammas mootichi naannessaa keessa yookiin immoo hafuura naannessaa hamaatiin qabamee waan jiruudhaafi. Hafuura naannessaatiin qabamee waan jiruudhaafi. Warreen biyya hooggananii fi warreen biyya bulchan kun yaadni isaanii, kaayyoon isaanii, karoorri isaanii baay'isee rakkisaadha. Warri duraan ergaman maal ta'aniit hafanii jedhee yaaduu hin dandeenye. Dhimmi aangoo immoo rakkisaadha. Aangoodhaaf jedhee namoonni lubbuu baasan, qabeenya barbadeessan biyya keenya keessattis kan ta'aa jiru isa kanadha. Aangoof jecha faayidaa biyya lafaatiif umurii guddaa yookiin immoo umurii muraasa ittiin jiraannu jenneetu lubbuu obboleessa keenyaa, kan biyya keenyaa, kan qabeenya keenyaa balleessina. Aangoof jecha namoonni gatii guddaa baasanii fi lubbuu namoota baasan baay'isanii jiru waan ta'eedhaaf egaa laaluu kan qabu mootiin kunis ogummaan waan isatti hir'atuu fi naannessa aangoo keessa waan jiruufi. Sadaffaa irratti ajajaa 50 sana Eeliyaasiin bu'ii jedhee of tuulummaadhaan ajaja kennuu isaatiin Eeliyaas ibiddi samiidhaa buutee isin haa nyaattu jedhee aangoo qabuun dhumanii yookiin immoo isaan fixeeraa jedha. Baay'ee dinqii kan ta'e hojii dinqiitiin haala kanaatiin Eeliyaas fuulduratti jilba isaatiin jilbeeffatee Waaqayyoon maqaan isaa kan galatoome haa ta'u jedhee jedha. Eeliyaas nama Waaqayyoodha. Mootichi immoo gaggeessaa biyya lafaati. Nama Waaqayyoo waliitiin warri wal lolanii, nama Waaqayyoo waliitiin warri wal waraanan dhumni isaanii badii ta'a. Dhumni isaanii gidiraa, dhumni isaanii rakkoo ta'a jechaadha. Waaqayyoon fayyisuudhaaf kan barbaadu, nama fayyisuudhaaf barbaadu, warri kaanis immoo akka fayyan eebba akka ta'e gaggeessaadha. እግዚአብሔር ለማዳን የሚፈልገው ሰው ሌሎችም መዳን በረከት የሚሆን መሪ ነው። waaqayyoon kan barbaadu warra kaaniifis fayyina yookiin immoo sababa fayyinaa kan ta'udha jedheetu kaa'ee jira. Aangoon guddummaa otoo ittiin dhaga'amin naannessaa keessatti warri deddeebi'an baay'een isaanii jiru. Eeliyaas fuulduratti jilbeenfatee የማዳን ጸሎት አደረሰ። ከደና ፈይና ታሲሴ ጀደ ከደና ፈይና ታሲሴ jilbeenfateetu sagade jedheetu
kaa'ee jiraa jedha. Eeliyaas fuulduratti jilbeenfatee kadhannaa kana gaafa taasisu ajajaan 50 lolaaf ba'e kun ofii isaatiifis warra kaaniifis kan jiraatu abdii nageenyaa ibsee jedha. Ajajaan 50 yoo ta'us aangoo isaa keessatti Waaqayyo jira. Bitaaf mirga yoo ilaalu namoonni 102 du'aniiru jedha. Hin deebine. የማይመለሱ እኮ ነው አሉ kan hin deebine jedheetu gana ammas dubbatee jedhe. Har'as ergamoota Waaqayyoo tuffachuudhaan ergamoota Waaqayyoo jibbuudhaan jireenyi isaanii gadadoo fi rakkina kan ta'e jira. Maatiiwwan Waaqayyoo ergamoonni Waaqayyoo nuun akka nu eeganiif kabaja Waaqayyootiif isa galateeffachuuf uumaman malee Waaqa ta'anii miti gara biyya lafaa kan isaan ittiin dhufan. Gara biyya lafaa gaafa dhufan ergamoonni Waaqayyoo Waaqa ta'anii hin dhufne. Manni kiristaanaa keenyas immoo kan isheen isaaniitiin ergamoota Waaqayyoo kabaju Waaqayyo waan isaan kabajeef. Nama Waaqayyoon kabaje manni kiristaanaa keenya kabaji nutis ni kabajna. Abbooliin keenyas ni kabaju. Nama Waaqayyoon hin kabajne immoo Waaqayyoos hin kabajne nutis hin kabajnu manni kiristaanaa keenyas hin kabaju jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Asirratti kan akka hubannuu fi Eeliyaasii fi mooticha Eeliyaas faniin humna Waaqayyoo jira. Dhimmi kun xinnis ni galuu dhiisuu danda'a. Eeliyaas faana irree Waaqayyoo jira. Loltoota kana bira immoo yookiin immoo mooticha bira immoo faayidaa naannessaa aangoo barbaadu. Aangoo barbaaduuf jecha lubbuu baay'ee balleessu biyya keenya keessatti kun kan ta'udha. Baroota hedduudhaaf isa tokko ajjeeseetu irratti aangoo argateetu jiraachaa har'a ga'ee jira. Aangoon biyya lafaa faayidaa hin qabu. Beekumsi biyya lafaa faayidaa tokko illee hin qabu. Waaqayyoon amananii garuu jireenya bara baraa argachuu ni danda'ama jechaadha. Boqonnaa bara baraa argachuu ni danda'ama jechaadha. Kanaaf egaa ajajaan 50 kun kadhannaan isaa nama Waaqayyoo yaa nama Waaqayyoo lubbuu koo warreen kana fakkaatu garboota kee fuulduratti kan kabajamte haa taatu jedhe. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 gubbaa irratti aangoo isaatiin kan hin boonne ajajaa 50 ilaala. Tokko Waaqayyoon beekee Waaqayyoon baree Waaqayyo faana jiraata jecha. Kaan immoo aangoo isaa amma fakkeenyaatiif namni aangoo qabu bakka akka sagaduu hin dandeenyetti namoonni yaadan jiru. Namni aangoo qabu gad jedhee sagaduu, soomuu sagaduu biyya keenya keessatti akkasidha. Aangoo argachuuf hin ta'u amantaa jijjiirrachuudha. Warri aangoo barbaadan amantaa jijjiirratu. Kiristaana ta'anii hin mudaman waan ta'eedhaaf kiristaanni akka diinaatti waan laalamtuuf namoonni baay'een akka diinaatti ilaalamu kiristaana waan ta'aniif. Aangoo argachuuf amantaa jijjiirrachuu. Aangoo argachuuf sooma dhiisuu. Aangoo argachuuf sagada dhiisuu tu mul'ata biyya keenya keessattis. Waan ta'eedhaaf inni biraan immoo aangoo isaa waliitiin of tuulummaa waliitiin kan guddate akkamitti akka inni sobu akkamitti akka inni hatu akkamitti akka inni yaaduun nama barbaachisa jechaadha. Namni aangoon of tuulu hattuudha, sobduudha, sagaagaltuudha, qabeenya namaa kan fudhattudha. Biyya keenya keessattis kan nu rakkisaa jiruu fi namoonni baay'een kan ittiin kufaa jiran fedha aangootiif jecha, jaalala aangootiif jecha rakkoo baay'ee keessa galanii namootas rakkoo baay'ee keessa galchanii yeroo dhiphisan baay'oolii isaanii ni ilaallaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu Eeliyaas nama baay'ee guddaadha, nama Waaqayyoo sodaatudha. Irreen Waaqayyoos nama isaaf baay'attedha. Yookiin immoo humni Waaqayyoos nama isa duukaa jirtudha waan ta'eedhaaf namni Waaqayyoon isa duukaa bu'u yeroo hundumaa ni mo'ata. Yeroo hundumaa ni injifata. Yeroo hundumaa ba'eetu gala. Yeroo hunduma raawwachuu danda'a waan ta'eedhaaf
namni waaqayyoon isa faana hin taane garuu mo'achuu hin danda'u, homaa gochuu hin danda'u jechaadha. Egaa barnoota kana keessatti jalqabaa hanga dhumaatti obsaan yoo dhaggeeffanne, obsaan yoo hubanne barumsa baay'ee bal'aa kan jedhudha. Torbee dhuftu immoo kan walittiin barannu kutaan 45ffaa mucaa xiqqoo fi hafuura bara kanaa kan jedhudha. Mucaa xiqqoo fi hafuura bara kanaa kan jedhu maalidha inni immoo mucaa xiqqoo fi hafuura bara kanaa. Hafuurri bara kanaa maalidha laata? Hafuuronni baay'een jiru, hafuuronni hamaan jiru, hafuuronni xuraa'aan jiru, hafuuronni waaqayyoo jiru, hafuurri qulqulluu jira, hafuurri xuraa'aa jira. Hafuura xuraa'aa fi dhaloota bara kanaa kan jedhu kutaan 45ffaa itti fufaa. Waaqayyoon hunda keenya duukaa ta'ee waan hamaarraa nu eegee hafuura hamaa akka injifannuu fi akka mo'annu waaqayyoon nu haa taasisu. Jabaadhaa, cimaa, baradhaa, kadhannaa taasisaa, soomaa, sagadaa ergaa jedhudha karaa yeroo santuubii kanan qabu. Yeroo santuubii yeroo ammaa kana akkuma chaanalii warra kaanii yeroo baay'ee namni keenya qoosaa malee qaldii garaagaraa malee barumsa isa kana hin barbaadu. Maaliif akka ta'e illee hin beeku. Namni baay'ees kanaatiin firii buufachuu hin barbaadu barumsa baratee. Nutis kan barbaannu isa kanatti fakkaachaatii hin jiru waan ta'eedhaaf egaa akkuma beekamu barumsi isinii kennu gahaadha isin madaala yookiin immoo beekumsa keessaniitii olidha jennee miti. Amma danda'ametti hubannoo akkasii ta'uudhaaf kana barattanii akka ittiin deddeebitaniidhaaf ergaan keenya. Waaqni keenya yeroo hundumaa waan namaa irratti kan nu hin ganne yoo isa kadhanne kan nuuf laalu, kan nuuf murteessu hunduma keenya duuka haa ta'u. Inni nu haa eegu, inni nu haa eebbisu. Guyyaa har'aa kutaan 44ffaa kanumaatiin nu ga'a. Kutaan 45ffaa mucaa badee fi hafuura bara kanaa kan jedhudha. Seenaa eenyu nu laalchisaa? Waliitiin kan laalu ta'a. Waaqayyoon hunda keenya duuka haa ta'u. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Isinis nagaa isiniif haa kennu.